Poi mami. Guarda quanto quante signore tant'anaccio, ma è giù però chi sa che era vivo. La bagnata aiuta di sé. Inni ana duare ati ko piraanki nama bintatu kanaafiyyuu waan cimaa barbaadde. YouTube channel Caalu jalatti argamta Caalu Firii jalatti kan argamta hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u isiniin jedha akkam jirtu fayyaa keessanii jajjabaattu isiniin jedha anjira galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u fayyaa koodha isinillee akka nagaa taatan abdiin qaba arrammoo waa tokko qabadhee dhufeetan jira nagarii yaada arramansa seenarratti seenaawii litirrattanii pirankii hojjedhee yaade pirankichisi na dhukkuba jedheeni kanarratti hojjedhu feemtoo fidadhe feemtoo qopheeffadheen jira afaan koo keessa fi funyaan koo keessa dhiigatu yaa'aa jira baay'ee na dhukkubaa jiran jedhaani guyyaas immoo kana dhukkubu kanaan koo jalli dhukkubamoo na dhukkubaa jira isa kanatu na dhukkuba jechaaniin ture kanaaf shakkitiin natti fakkaatu garuu yoo tarii piraankiin kun naa ta'e yoo haalli isaa naa mijatee pirankii godhadhe hojjumaan daawwannaa hamma dhumaatti daawwadhaa like share godhaa warri haaraa karaa YouTube channel kee dhuftan naa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jedha subscribe gochuun maatii keetti dabalamaa isiniin jedha warri kanaan dura subscribe naa gootanii maatii koo taatanii hamma yoonaa na wajjin na daawwachaa turtan immoo like share godhaa hanqina jiru immoo saanduqa koomentii jalatti komentii naaf barreessuun dagatinaa isiniin jedha isinan jaaladhaa isinan kabajaa viidiyoo kee hamma dhumaatitti daawwadhaa yoo naa ta'edha hin beeku garuu waan naa ta'us natti fakkaata naan ta'us natti fakkaata yoo naa ta'ee fi viidiyoo kana hamma dhumaa daawwadhaati hanqina jirullee naaf barreessaa waan dogongorerraa na sirreessaa isiniin jedha oromoo koo hunduma keessanuu isinan jaaladhaa isinan kabajaa nagaan naa tura seenattaan bilbilaa sana booda kunoo kana fakkaatee taa'aa jira jechuudha akkam bilbila amma akkasitti uffadhe kun dhukkubsattuudhuma fakkaatteera biddilli sandarrafatti ho'aa jira garuu ho'ina ajjeesaa amma feemtoo afaan kootis dibadhee funyaan kootis dibadhee ittan bilbila dingata faayoo viidiyoo bante immoo viidiyoon ani ittiin argisiisa banee itti argisiisa dhumarra piraankii ta'uu dhumarra itti hima ittan bilbila ammallee bilbilee fi yaada kana naa dhufeenna lipsii fidadhee dhufee kunoo kana fakkaatee namichi tura amma dhumaatitti. Maanya rakkoo maal sosiyaa argate jaallatoo. Jaallatchi bukkee ati bakka. Jaallu kuma Maariyaam tu wanta akkasii deemee namichi bukkee. Deemaa jiraarri seeru. Dhukkuba sooftii makaa qabu dhugaa waaqayyoo innaa isa dhugaa adiraa jaallu qofarra busheen ta'uudhaan dhiigaa afaan funyaan garuu Maariyaam. Ka'ii deema amma silaalu. Sooftii kan gadi qabadhu madaqi. Aannan dadhabee tureeraa narra turee akkasii laafasii dhangala'aa jira deema. Naabata ini baru kumaila darbin na fununi. Naabatu yaani mana kini wante sii kenna yaani. Iyyuu kitaaba biratti kan agarsiisaa. Mana jaalladhu irri badhaa. Ol qabdaa garuu. Gaafa tokko bitaa la fununi gaafa galgala sitti mee tokko. Inni immoo xiqqoodha afaan keessaan hin jenne funyaan kootte malee. Ini punya bicara mau fungsi semua kerjaan. Eshitiin ka caaloo inni waan tokkoon godhu jechuun birrii makiidhaan naqxa yaani yaa rakkoon qabu damuusa keessa kutataa rakkoo qabu dhugaa waaqayyo
Nuti fayyadaa ta'u hundumtu sirrata barjaaba. Sirrii fi hojii seenuu kooti quna dhiisarratti ilaalee deemu. Asfironis kan rakkistu dhugaa waaqayyo dhiigadha jaalladha. Ni baasaa jirti dhiigadha waan. Oye. Nama waan jedhu seefannoo dhaabbataa. Mesti hojjeme? Ciisi immoo shakkasittiin bakka akka intinaan fuudhiniiti bishaan fooxaadhaan mee adda keerra godhiiti ciisi darga duddaan maqaa dur qabeeti. Galechuun ta'an isayyuu ciisuudha malee. Jaala. Oye. Maariyaam sumeessa akka gaarii yookaan isheen adeemtaan tura michatti dhugaa jiitu eenyu nama gaashee jiruun sodaatti. Itti bachaarti beena ture akkidee malee. Nama biisii adeemtaan dhugaa waaqayyoo hintee waanti isheen wanta biratti ilaalan gahee lalii gara bara. Sooftichaan gatiin maaliif fokkee mana gitaari achi kun arganne Yusuf dhiigachuun herra Yesuusa. Suuraa seera tokko akka isaan jechaa ture dhugaa waaqayyo. Ani garuu jaalumaan deemi kaa bakka jaalladha. Dhugaa dhiiguma fakkaata garuu kana hunda argitee deemte naateerti dhugaa baay'ee daftee naati wayyoo akkam jedheen firaanki dhedheetti maamuna salphadhee wayyoo ergiin ture booddee itti malee firaanki akka ta'e itti himuu danda'u dhugaa rabbii baay'ee tokko ulfaata. Innaa kun sooftiin akkasitti jiisee itti mul'ise dhiiga fakkaata dhiiguma isa dhugaa fakkaata baay'ee dabbara. Waayee gudii koo. Baay'ee seena. Deemikaa. Dheedhiisee lafa hin qannasee seenu koo nan jedhu dhugaa. Lagi dhugaa hin jiru. Hin jiru nama baay'ee keessa. Ilaalin bakka viidiyoo cufadhu dhugaa. Dheedhiisee hin qannaseera. Duraan baay'ee yaa ture malee amma dhiiseera. Gaafa inni dhiisu gaafa dhiigee qaxxalee dhaabbatu onneen kee dhaabbatudha kan inni dhiisu. Haala deeggartii matti jiru. Haala seenu. Ishi lakkoofsaan jechaan kenna sadarkaa waaqayyootti himaan hir'uuraan fudhadha addaa taa'eetu. Baay'ee naqiniin jedhee barshiin deemu itti deemu. Dhiiseera inni dhaabbateera isuma duraati jijjiidha malee ko. Ishi tokkoffaa ijaaru amma akka sadii taa'eera akka kanaatti ol jedhiitiin tinaaratti siree kee bukkee leekkite akkas ol jedhii taa'ee lammaffaa gadi jedheen keessaa dhumaati. Maaliif dhaga'u mooyi? Anuma beeku dhugaa akka ta'e. Wayyuu jaaluu kunuunsu si argitee yaada kun nyaattu nyaata? Nyaanneerra nyaataaf miti. Gabaadhaan si jalqabe. Hidhuu waamime? Ergoot. Ergoot. Yesus Kristus mate sana filar Thomas ini juga kan. Wayyee isheen
pikir wayu. Oh ya, kok. Udah ini ada kok. Claro. Seno. Oye, ini David TV? Majerin. Aduh tuh di. Hah? Aduh tuh di. Aku itu bagian lagi saya berakhir Aduh tuh di tadi tuh. Sena. Aduh tuh. Tapi juga. Aduh tuh kolfan nak anak kolfan nak kayak berduban. Jual prank aja, ibu isa bombi doso jenis laram. Kalau prank dari kami takkan itu membegon, wayo nulu patah. Jual sini deh kan nanti kalau minat ibu malah goda ya prank wan majuan teh mama gue cunden dehnya. Yaanni kun dingeetu manaa dhufee jennaani seenarratti yeroo baay'ee piraankiin ani hojjedhadhe yaadeera garuu tasanaa ta'e hin jiru. Ishiinis firuunis baay'ee gidim jedhu piraankii namaaf hin ta'an tasumaayyuu. Kanaaf jedhee karaa ittiin piraankii godhu tasumaayyuu argadheen beeku jechuudha. Har'a garuu hojjedhee biira. Piraankii ajaa'ibaaf hojjedhee biira baqa. Isa boombii dhoosu isa jedhasani baqa isa akkanaati. Kunuma maradhee dhibamtuu fakkaadhe. Wayo softii madaamii ilaalaa wayo. Softii madaamii lafarratti namni kana hunda balleessa jechuudha piraankiidhaaf jedhee. Innaa piraankiin kun nama 100,000 daawwatamuu qaba. Innaa nagaa naaturaayii guddaa galatoomaayii yoo si mufachiiseef immoo yoo piraankiidha waan ta'eef dhiifama naaf godhaa seenullee nan amansiisa dhiifama nan gaafadha baay'ee natti aartamma. Garuu dhiifama naaf gootee sayyuun geessu yoo aartese innaa kanaafillee isinillee dhiifaman isiniin jedha hinna dingata nagaa naaturaayii hedduun isin jaalladha. Yoo dingata seenuun ishii jettee naa deebite isinitti naasofsiisa akka dhiifama naa gootellee isin biratti nan gaafadha dhiifama. Yoo ishiin bilbila deebistee naa kaasuu diddee homaa gochuu hin danda'u. Kanaaf nagaa naaturaa oo illee na ajjeesaa jira wayyoo nan du'e baa. Para conta wanta kasnara tantana chuna ya chuna para kisah ya rabbi banyak aduh tadi sih. Indah nanti ati ko piraanki nama bintaatu kanaafiyyuu waan cimaa barbaadde waan fidee fi piraanki kanaan si gochuuf jedheeni. Jammarin dubbanne akkam fayyaadan jedhani sirriitti dubbanne si jammar. Waaqayyo si tasaaqees. Toda si tasaaqee. Naa tasaaqeera. Sirriitti isa boombii dhoosu ta'eera dhugaa. Isa bareedaa ta'e. Ilaali. Sooftii nama waan an godhe ilaali sooftii fixeera lafarraa. Isa dhiiga golaa. Ilaali seenu dhiiga koo kan funyaanii fafaan keessa yaa oolin qolladdaa'eet. Hinqoostaa ilaali mee. Keraa nama nyaata. Amma kaameraan banaadha. Hordoftoota kun nagaa gaafadhu. Piraankii ajaa'ibaa akka taates amani asumaanii. Videoon jedhee qoratti dhugaa qayaanii ofii qoses gargashee. Videoon mul'atu sijjamar videoon mul'atu sagaleedhuma qofaani. Ana bicha mul'ata vidiyoo nagaa gaafadhuuti. Dhiifama illee naa godhi seenu dhugaa akka ulfaatu beeka garuu dhiifama guddaa natti rifatini maqaa daawwattoota gootitiin dhiifama guddaa siin jedha. Sammuu keessatti tokko sababa guddaatii nyaataadha. Morma kujeena dhukkuba isaatti bakka isatu isa sababa godhadheen piraankii godhe dhugaa nuyyuu isa gatiin guyyaa sitti meef jennaan na amanta edeen bakka na shakkii ta'e yaanne bakka dhiiga gaafa argitu sinnaa ta'e dhuma yaade itti yaade si godhe. Kanaafuu amma ijoollee nagaa gaafadhuuti.
Coonni kaameraa cufna. Dhiifama immoo naa godhe. Ganagaan waan Hoo immoo naa ajjeeseera dhugaa. Hordoftoota caaloo akkam jirtu fayyaa keessanii miira itti dubbadhu yoo qabu dhugaa dubbachuudhaaf oh my god natti agarsiisti funyaan afaan keessa dhaqi namchatti migaafan jedhu na dhiisa jedheen naan jetti aan gubadhe dhugaa argama kee caalu foonaadha. Firankii waa baay'ee jira as dhiiga baxabbaxxee akkas natti agarsiisaa Firankii waan biraatiin maal hin godhani. Ishee sana malee duutee bakka gaafetti maal akka duutee jirtu duutee bakka. Ana sagaleen jedhee dhugaatti waan balleessee qabdi. Natta arti booddeetti erti mooshiin ana godhe waan ta'eef anumatti aarishii miti balleessaa kan qabu anadha. Na bakka si ga'ee xumurtee yaada kee kaameraan cufa. Kana fakkaata dhiifama naa gootee erta miti. Dhiifama naa gootee erta miti. Mana keessaa dhugaa kan hin godhe maaliif sanneen keessa badaan jiru. Dhiifama naa godhe kan maaliif. Ishi dhiifama sii godheera baqqachaa. Ishi guddaa galatoomsee kooyi guddaan si jaalladha guddaan si kabajaa kanaaf immoo dhiifama waan si gaddisiise waan si naasisee fi innaa ijoollee kana fakkaata firaankiin keenya irraa firaankii ajaa'ibaa naa ta'eera dhugaa dubbachuudhaaf nagaan naa turaa isinan jaalladha isinan.